Hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa akkam jirtu jecha barnoota sagantaa keenya darbee irratti kompiitar neetworkiin maal akka ta'e beezikii ilaallee jirra. Har'a immoo kanas ni dhiyeessu. Neetwork tooppooloojiin tokko akkamitti akka hojjetamu isiniif dhiyeessee jira. YouTube chaanaalii keenya kana laayik, sabiskiraayib gochuun akka nu hordoftan jecha kallattumaan gara sagantaa keenya har'aatti darbinaa jecha. Akkuma dura isiniin jedhe yeroo darbe kompiitar neetworkiin maal akka ta'e ilaallee jirra. Kutaa kana keessatti immoo paartiiwwan neetwork tooppooloojiin maal akka ta'e ilaallee jirra. Firiin koorsii kanarraa kan argattanii maalidha? Gabaabumatti gosoonni tooppooloojii baay'eedha. Akkasumas jira. Kanatti maalidha garaagarummaa isaanii jedhuu fi advaanteejii fi disadvaanteejii kan isaa. Kanaaf understand various of network topologies as ring mesh hybrid. Faayidaan fi miidhaan tokkoon tooppooloojiin kun qaban yoo maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Network topology yoo jennu maal jechuudha? Arrangement of nodes of a computer network. Jechuun teessuma computer network keenya akkamittiin sirreessuu dandeenya? Guutumatti teessuma computer network keenya akkamittiin sirreessuun akka danda'amu. Topology jechuun sirreessuu. Equal to layout. Kanaaf fakkeenyaaf kompiitara 5 qabna. Kompiitara 5 kana haala kamiin isaan teessisuu dandeenya? Kompiitara 5 kana HR dipaartimentii yoo qabaanne HR dipaartimentii kan keessatti haala kamiin isaan teessisnee neetworkii isaanii kireetii goona? Akkamitti goona kan jedhu maal jedha? Arrangement of nodes of computer network jedhama jechuudha. Inni kun immoo tooppooloojiin gosa lama jira. Fiizikaal tooppooloojii fi loojikaal tooppooloojii jedhamee iddoo lamatti qoodama. Fiizikaal tooppooloojiin placement of various nodes. Noodwwan adda addaa gosa isaaniitiin ramadu. Fiizikaalii isaan kun diivaayisii kana jennee iddoo isaaniitti ramadu. Loojikaal yoo jennu immoo this with the data flow in the network. Kun yaa'insa daataa fakkeenya ergaa tokko neetworkii irra keessatti yeroo ergaa tokko barreessitee osoo dabarsitu innis loojikaal tooppooloojiidhaan jechuudha. Kanaaf this with the data flow in the network. Loojaan yaa'insa daataa akkamitti neetworkii keessa akka darbu kan ilaallatu loojikaal tooppooloojiidha jechuudha. Akkuma jedhe neetwork tooppooloojiin kun keessa qaba bus, ring, star, mesh and hybrid. Bus tooppoolojii yoo jennu maalidha? Akkuma amma asirraa ilaalaa jirtanitti kompiitaroonni A fi B the common transmission tokko irratti wal quunnamanii jiran jechuudha. Kompiitara ni qabna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kompiitaroonni torban kun transmission miidiyaa yookaan immoo koomanii walii tokko irratti wal quunnamanii jiranii jechuudha. All data transmitted between the nodes in the network is transmitted over this common transmission medium. Jechuun beeksisni isaan hedduu jiru kun isaan hundaaf iyyuu koomaniidha jechuudha. Noodiiwwan jedhaman kompiitaroota jechuudha. Is able to be received by all nodes in the network simultaneously. Kanaaf ergaan A irraa gara B'tti yeroo informationii A irra jechuun isaan hundaa amma kana bira gootu ni
approximately fi orgasm fudhachuu danda'u jechuudha. A signal containing the address of the intended receiving machine travels from a source machine in both directions to all machines connected until find the intended recipient. Amma kuni maal jechuudha? Ergaa yaaddan kuni amma receiverii kana bira ga'utti kallattii hundaaniyyuu ni deema jechaadha. Basketballin advantage fi disadvantage isaanii. Advantage isa only one wire is exchange. Common only gamada yookaan funyoo common ta'e waan fayyadamaniif gatiin isaa exchange dha jechaadha. Needed for temporary network. Neetworkii yeroodhaaf hojjennu tokko baay'ee filatamaadha. Advantage isaa jechuudha. Node failure does not affect others. Advantage isaa keessa tokko noodiin tokko yoo ta'e kan noodiiwwan biraa kana waan affect godhu kana jechuun node affect ta'e information bakka failure yoo ta'e jarreen ja'an kun normaalii isaanii ni hojjetu jechuu barbaade. Advantage isaa basketballii keessa. Disadvantage isaa maalidha? Not fault tolerant, not redundant. Kana jechuun immoo maalidha? Fakkeenyaaf common transmission mediaan kun osoo akka tasaa ta'e mala citee yookaan immoo kar ta'e linkiin kun hundi isaanii communication ni dhaabbata garuu danda'u. Dabalata kan hin jiraanne jechaadha. Baakaappii waan hin qabaanne yeroo sanatti full communication hin dhaabbata jechaadha. Limit cable length kun immoo maal jechuu barbaadeeti kan murtaa'edha leengitiin basketballii keessatti keebiliin nuti fayyadamnu jechaadha. Kanaaf securityidhaanis yoo ilaalle security isaa hin qabu jechuu dandeessa jechuudha. Maaliif informationiin akkuma jirutti noodiiwwan jiran irratti waan darbuuf maaliif koomanii transmission tokko fayyadamaniif jechaadha. Kan itti aanu immoo ring topology. Kun akkuma jenne ring topology is a vast topology in closed loop. Vast topology ta'ee garuu maalidha? Closed loop. Marsaa cufamaadha bakka informationiin sun tokko tokko eegee jechuudha kan waliin dabalu. Sorry. Kanaaf peer-to-peer laan topology tokkoon tokkoon deviceoota walitti dhiyaatanii wal quunnamanii information sana walitti dabarsu. Connection nuti fayyadamu lama wanti isoos neighbors. Directional no sending and receiving data. This is the help of talking. Kanaaf sequence eeggateen malee akkasumatti dhageenyee kompiitarri asirra jiru kun information sana asitti dabarsuu hin danda'u jechuudha kallattuu. Adeemsa kompiitarri jiru kun irratti asitti deema malee kallattuma information jiru sana akkasitti fidee garnatti dabarsuu hin danda'u. Jechuu barbaada. Kan itti aanu immoo ring topology advantage fi disadvantage isaa ilaalla. Advantage isaa performance better than topology. Because it is closed loop dha waan ta'eef response time isaa kan basketballii olaanaadha jechuudha. Kan cause bottleneck due to weak linking. All not weak equal access. Noodiiwwan ring topology keessa jiran hundi isaanii access isaanii waluma qixa. Because they are closed loop. Cufiinsa keessa waan jiraniif. Disadvantage keessaa single point of failure will affect the whole network. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenya PC
share ta'ee all networking keenya access ta'a jechuudha. Anis communication ni dhaabbata jechuudha. Inni kan biraa immoo disadvantage keessaa noodii tokko irratti yoo baay'ate performaansii networkii keenyas immoo ni dhaabbata. Akkasuma kunuunsa hin qabu jechuudha. Kan itti aanu paartopolojii jedhama. Kuni dhaabbatawwan hedduu keessatti kan fayyadaman jechuudha. Seektaroowwan adda addaa keessatti kan itti fayyadaman baay'ee. Maal jechuudha? Every node is central node called hub or switch. Noodiiwwan hundi isaanii neetworkii keessatti kan fakkeenyaaf kompiitara shantamni sun koomaniyoonii seentaraal kan ta'e tokko irratti konneekti ta'uu danda'a. Isaan seentaraal maaneejmentii sun immoo suwichii yookaan haabii ta'uu danda'a. Sagantaa keenya itti aanu irratti haabiin maal akka ta'e, suwichiin maal akka ta'e ni ilaalla. Kanaaf seentaraal maaneejmentii garuu ni qabu jechuudha. Kanaaf tiraafik paas turuu bifaafoo ta'e information nuti ergan tokko akkuma PCA gara PCB information yoo erguu barbaadu karaa kamiin dadhabsiisa? Karaa suwichii kana seentaraal maaneejmentii. Kanaaf communication jarriin kompiitara sadan keessatti ni raawwatu yeroo kana. Waa hundi seentaraal maaneejmentii kanaan xumuramaa waan ta'eef. Advantage fi disadvantage. Advantage isaa easy to design and implement. Networkii kana kan teknoolojii kana design gochuun jedhamee tokko sun baay'ee salphaadha. Centralized administration isaa akkasuma itti darbe yoo jennu fakkeenyaaf kompiitara suwichii fayyadamne kun abbaa poortii 24 yoo ta'e noodii meeqachuudha? Noodii 24 fayyadamnee jirra. Garuu akka feechari tokko kompiitara 50 yoo qabaate kompiitara 50 kan hin danda'u waan ta'eef iskeleetii bal'isuun irra jira jechuudha. Kanaaf kan bal'isuudhaaf suwichii tokko akkanaa dabalee as wal quunnamsiisna. Kanaaf suwichii kana erga dabalee booda kompiitaroota keenya itti dabalachuun salphaadha. Advantage isaa keessaa tokko Industrii teknoolojii seentaraal maaneejmentii access ta'e kana wal networkii akkasuma ni dhaabata. Bottleneck overload yeroo information hedduu suwichii kana irratti erga itti baay'atu loodiin seentaraal kana irratti baay'atu maqaa bottleneck jedhamu ni beekama. Maaliif waan baay'eetu jechuudha. Disadvantage keessaa isa tokko jechuudha. Increase cost due to future. Maal ta'e immoo cost sun ni binnaaf waan binnuuf gatii suwichii kana nyaata waan ta'eef kanatti gatii gosti keenya ni dabalata. Kanaaf akka disadvantage tokkootitti ni fudhatama jechuudha. Topoloojii kan jennu immoo topoloojii lamaan tokko seektaroonni adda addaa fiildii adda addaa irra waan jiraniif akkasuma manufacturing kaampaanii tokko yeroo fudhattu tooraan adda addaatu jira. Tokkoon isaa maalidhaan wal quunnamsiisaa? Topoloojii keessatti kan hojjetu. Topoloojii keessa jechuudha. Jechuutti illee fayyadamta. Jechuu garuu maal akka ta'e immoo fuulduratti ni ilaallaa jechuudha. Kan itti aanu topoloojii. If not directly every as it not immoo kun tokkoon networkii keessa jiran directly connect waliin ta'anii kun kompiitarri kun kompiitara arfan hundiyyaa wal quunnamee jira jechuudha. Directly topoloojii. Fault tolerance and reliability. Inni jechuun maalidha? Fakkeenya osoo liinkiin fail ta'e kan adda ta'e communicationii asii fi kana gidduu receiverii gidduu jiru gonkumaa addaan hojjechuudha. Maaliif
leenjii asirraan jira, asirraan jira, asirraan jira kana kana qonnaan isaanii asitti gara na fidaa jechuudha karaa kanaan. Kanaaf fault tolerant and reliable kan jennee kanaaf jechuudha. Faayidaan isaa fault tolerant fi reliable ta'uu isaa. Disadvantage isa issue broadcasting message information yeroo dabarsuun hundumti yeroo tokko dabarsu security qabaatu jira. Tapi networkii kana immoo baay'ee expensive dha, gatiin yaada. Large networkii keessatti practically hin danda'amu jechuudha waan akkanaaf. Ni ulfaata. Practically large networkii keessatti technology ni ulfaata jechuudha. Kanneen inni dhumaa immoo hybrid technology. Hybrid technology yoo jennu the combination of different technology. Teknolojiiwwan kanan argatan darbee ilaalleeta isaan kana combine goonee networkiin teknolojiin dhumni sun immoo yookaan arrangementiin dhumni sun maal jedhama? Hybrid technology jedhama. Akkuma amma asirraa argitanis kun baas teknolojiidha. Baas teknolojiin command transmission fayyadamee information fayyadamuu godha. Akkasumas immoo star teknolojiidha. Memory teknolojii sadeen kana walitti fidnee network yoo kan uumu yoo ta'e inni sun hybrid technology jedhama. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Inni amma teknolojii irratti ilaalle kun gara fuulduraa keenya irratti Cisco packet tracer irratti hunda isaanii ni ilaalla. Wanti argattaniif waan dhaggeeffattaniif galatooma.